Manneen barnootaa magaalaa Jimmaa keessatti argaman keessaa dhibbantaa 55 ol ulaagaa ministeerri barnootaa baasee akka hin guunne beekame. Ashamaa harka fuunee kabajamtoota hordoftoota keenyaa oduu kanaa fi kanneen biroo qabannee isinitti deebineetiin jirraa hanga xumuraattiin waliin tura. Ministeerri muummee Abiyyi Ahmad shaakkisotti warshaa oomisha warqee eebbisan. Itoophiyaan biyyoota gaanfa Afrikaatti ariitii guddaan guddachaa jirtu keessaa ishee tokko ta'uu ministeerri muummee Federii Dr. Abiyyi Ahmad ibsaniiru. Sagantaa kanarratti pirezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa Atoo Shimallis Abdiisaanis argamanii warshicha eebbisaniiru. Shawaa Lixaa Aanaa Abuunaa Gindabaratitti miseensonni waraana bilisummaa Oromoo waamicha nageenyaa fudhatan galaa jiraachuun himame. Waliigaltee nageenyaa taasifame hordofee Shawaa Lixaa Aanaa Abuunaa Gindabaratitti miseensonni waraana bilisummaa Oromoo waamicha nageenyaa fudhatan galaa itti fufuu isaanii dubbatameera. Waliigaltee nageenyaa waaressuu mootummaa naannoo Oromiyaa fi qondaaltota waraana bilisummaa Oromoo gidduutti taasifame hordofee miseensonni garichaa godina Shawaa Lixaa Aanaa Abuunaa Gindabarat keessa socho'aa turan galaa jiraachuu ragaan biiroo kominikeeshinii Oromiyaa irraa argame ni agarsiisa. Dameewwan guddina saffisaa agarsiisaa jiran keessaa indastiriin oomisha warqee tokko ta'uu ibsaniiru. Dameen kun investimentii biyya keessaa fi biyya alaa carraa olaanaa uumuun guddina saffisiisaa galmeessisaa jiraachuu dubbatame. Naannawwan oomisha warqeen badhaadhan keessaa Shaakkisoo fi Gujiitti hojiin albuuda baasan bal'inaan gaggeeffamaa jiraachuu dubbatama. Dhiheenya eebbifamuun hojii kan eegale dhaabbanni albuudaa YMG Gold Mining hawaasa naannichaatiif carraa hojii bal'aa uumaa jira. Warshaan kun warshaa teekinooloojii ammayyaa guuttatee eegumsa naannoof xiyyeeffannoo addaan hojjetu warshaa kalaqaan guutame naannawaaf mijataa ta'uu isaa mirkanaa'eera. Oduu biraatiin manneen barnootaa magaalaa Jimmaa keessatti argaman keessaa dhibbantaa 55 ol ulaagaa ministeerri barnootaa kaa'e kan hin guunne ta'uu dubbatame. Manneen barnootaa magaalaa Jimmaa keessatti argaman keessaa dhibbantaa 55 ol ulaagaa ministeerri barnootaa kaa'e akka hin guunne himamaa jira. Magaalaa Jimmaatti manneen barnootaa mootummaa fi dhuunfaa keessatti barattoonni 78 fi 665 barachaa jiraachuu konferensiin barnoota magaalattiitti gaggeeffamaa jiru irratti ibsameera. Manneen barnootaa jiran keessaa dhibbantaa 55 ol ulaagaa isaa xiqqaa ministeera barnootaa kan hin guunne ta'uu fi itti gaafatamaa waajjira barnoota magaalaa Jimmaa obbo Sammaan Raayyaa dubbataniiru. Kanneen istaandardii guutan dhibbantaa 45 qofa ta'uu isaanii kaasanii konferensii kanarratti barattoonni qabxii olaanaa galmeessanii fi qaamolee qulqullina barnootaa mirkaneessuu keessatti qooda qaban beekamtiin kennameefira. Miidhaa dubartootaa fi daa'imman irra gahu hambisuuf qaamni dhimmicha ilaallatu hundi xiyyeeffannoon irratti hojjechuu akka qabu ibsame. Miidhaa dubartootaa fi daa'imman irra gahu hambisuuf qaamni dhimmicha ilaallatu hundi xiyyeeffannoon irratti hojjechuu akka qabu biiroon dhimma dubartootaa fi daa'immanii bulchiinsa magaalaa Finfinnee ibsaniiru. Biirichi sagantaa miidhaa dubartootaa irraa gahu hir'isuuf mata duree miidhaan dubartoota irra gahu miidhaa kootii hin callisu jedhuun sosochii akka biyyaatti yeroo 19ffaaf geggeessaa ture irratti himaniiru. Saganticha irratti argamuun ergaa kan dabarsanitti aantuun hoggantuu biiroo dhimma dubartootaa fi daa'immanii hawaasummaa magaalaa Finfinnee aadde Zinnaash Katamaa miidhaa dubartoota irratti raawwatamu balaaleffatamuu qaba jedhanii qaamni dhimmi ilaallu hundi itti gaafatamummaa isaa bahachuu akka qabu seeraniiru. Obbo Awwalee Abdiin godina Shawaa Lixaa Aanaa Meettaa Roobitti hawaasa waliin mari'atan. Pirezidaantii ittaanaa mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Awwalee Abdiin godina Shawaa Lixaa Aanaa Meettaa Roobitti kutaalee hawaasaa waliin marii gaggeessaniiru. Uummanni Aanaa Meettaa Roobii hawaasa durii kaasee roorroo qolachuun biyya kabachiisaa ture jechuun obbo Awwalee Abdii achirratti dubbataniiru. Keessumaa uummanni nageenya irratti cichoomee jijjiirama argamsiisee tikfachuuf uummata wardiyyaa dhaabbate ta'uu qaba jedhan. Muuxannoon kun gandoota hundatti akka babal'atu hubachiisuun ragaa kominikeeshinii godinichaa irraa argame ni mul'isa. Itti gaafatamtoonni waajjiraalee mootummaa godinichaa sadarkaan jiranis marii kanarratti hirmaataniiru. Ijaarsi piroojeektiiwwan Fiinaan Gooyidar dhibbantaa 80 dhaqqabuu himame. Ijaarsi piroojeektii Fiinaan Gooyidar parsantii 80 qaqqabuu biiroon misooma jallisii fi horsiise bulaa naannoo Oromiyaa beeksise. Piroojeektichi godina Baalee Aanaa Ginneeritti hojjetamaa jiraachuunis ni beekama. Ijaarsi piroojeektichaa dhibbantaa 80 qaqqabuu hojii gaggeessaan piroojeektichaa Injiinar Milkeessaa Warqinaan himaniiru. Piroojeektichi baasii birrii miiliyoona 300 fi miiliyoona 31 kan ijaaramaa jiraachuu dubbataniiru. Bishaan meetira kiiyubii miiliyoona 9 qabaachuun lafa hektaara 100,100 fi 400 kan misoomsu ta'us dubbatameera. Piroojeektichi hanga ammaatti bishaan meetira kiiyubii miiliyoona 3 qabaachuun tajaajila bishaan dhugaatii kennaa jiraachuus himameera. Piroojeektiin Fiinaan Gooyidar hanga Majjii bara 2017tti xumuramuuf hojjechaa jiraachuu Injiinar Milkeessaan himaniiru. Ayyaanni Dishtaaginaa kabajamuu eegale. Naannoo kibba Itoophiyaatti ayyaana bara haaraa saba Aarii sababeeffachuudhaan ayyaanni Dishtaaginaa magaalaa Jinkaatti kabajamaa jira.
Ayyaanni kun mata duree dishtaaginaa nageenyaaf, waloomaa fi misoomaaf jedhuun kabajamuu eegaleera. Ayyaanichi erga dirreetti kabajamuu eegalee bara kana yeroo saglaffaaf ta'uun himama. Pirezidaantiin naannoo Kibbaa obbo Xilahuun Kabbadaa dabalatee hooggantoonni mootummaa naannichaa sadarkaadhaan jiran jaarsoliin biyyaa fi kutaaleen hawaasaa sagantichaa irratti argamuun ragaan koominikeeshinii naannoo Kibbaa irraa argame ni mul'isa. Goojjam lixaatti aangawoota ji'ootaa fi hidhamtoota faannootiin qabamanii turan keessaa 37 ajjeefamuun himame. Naannoo Amaaraa godina Goojjam lixaa aanaa Dagaa Daamot magaalaa Falaasbaatiitti hooggantoonni sadarkaa aanaa fi gandaa 37 hidhaman ajjeefamuu isaanii jiraattonni himaniiru. Aangawoonni kunneen kan to'ataman ji'a fulbaanaa keessa yeroo faannoon magaalattii to'atteetti lakkoofsa bilbilaa ol ni kennu jechuun aangawoonni mootummaa isaan beekan 20 ol ajjeefamuu himaniiru. Namoonni qabaman keessaa mallaqa hanga birrii miiliyoona 1 kafalanii kan bahan jiraachuu ni himu. Bulchitoonni godinichaa fi aanolee hedduun isaanii mallaqa gaafataman kafalanii bahaniiru. Dabalataan awwaalchi namoota ajjeefaman guyyaa wal fakkaataa Bataskaana Gabreelii fi Madaanilamii magaalattii keessatti argamutti raawwataniiru jechuun namoonni qaamaan argan himaniiru. Yeroo ammaa kana humni raayyaa ittisa biyyaa magaalattii to'achuu kan eeran jiraatan achi dubbatan jiraattonni sodaa malee socho'aa jiraachuus itti kaasaniiru. Ajjeechaa aangawoota kanneenii hordofee hoogganaan biiroo nageenyaa naannoo Amaaraa Dassaaleny Xaasoo ibsa muddee 6 laataniin humnoonni finxaaleeyyii Falaasbeetitti namoota 37 haala suukanneessaan ajjeesuu mirkaneessanii turan. Humnoonni kunneen namoota tajaajila hawaasaa kennaa turan 97 onkololeessa 9 bara 2024 kaasee hidhanii tursiisuun muddee 6 namoota 37 keessaa ajjeesuun dubbataniiru. Naannoo Amaaraatti walitti bu'iinsa humnoota mootummaa fi hidhattoota faannoo gidduutti geggeeffamuun hidhattoonni faannoo aangawoota naannichaa irratti ajjeechaa yeroo raawwatan kun kan jalqabaa miti. Tibbana Sadaasa 1 bara 2017 akka lakkoofsa Itoophiyaatti itti gaafatamaan waajjira paartii badhaadhinaa aanaa Qobboo obbo Dirribee Ballaxaa rasaasa hidhattoota kanneeniin irraan rukutameen ajjeefamuun isaanii waan yaadatamudha. Walgahiin ministeerota dhimma daa'immanii IGAD magaalaa Finfinneetti geggeeffamuu eegale. Walgahiin ministeerota dhimma daa'immanii abbaa taayitaa mootummaa Afrikaa IGAD jimaata dhufuu hammattoota imaammata daa'immanii raggaasisuuf magaalaa Finfinneetti geggeeffama. IGAD ibsa isaa ergee walgahiin kun hammattoo imaammata daa'immanii raggaasisuun qormaata daa'imman biyyoota miseensaa fi naannicha mudateen furuuf kan akeeku ta'uu beeksiseera. Kunis waadaa seera idil-addunyaa fi naannoo biyyoonni miseensa ta'an eegumsa mirga daa'immanii irratti galan wajjin kan wal simsiisu ta'uu IGAD ibsicha keessatti himeera. Ministeeronni kunneen hammattoo imaammata daa'immanii IGAD raggaasisuun gara hojiitti akka galu kan taasisu yommuu ta'u, walgahii ministeerota muddee 4 hanga 6 bara 2017tti geggeeffamutti walgahii ministeerota duree muddee 2 fi hanga 3 bara 2017 walgahii ogeeyyii teeknikaa akka geggeeffamus dursee beeksiseera. Ministeeronni biyyoota miseensa IGAD bakka bu'oonni dhaabbilee idil-addunyaa fi michoota miseensa walgahii irratti ni hirmaatu jedhamee kan eegamudha. Gaanaan biyya Afrikaa irraa 5ffaa mormituun injifannoo argateedha. Filannoo guyyaa Sanbataa Gaanaatti taasifame hordofuun dorgomaan paartii mormituu kana dura pirezidaantii biyyattii ta'an Joon Mahamaan injifataniiru. Mahamaan filannoo kana 56.6 yoo injifatan dorgomaan isaanii pirezidaantii ittaanaa Gaanaa Mahamuduu Baamuwaawiidha. Mahamuduun sagalee waliigalaa keessaa 41.6 kan argatanidha. Muummichi ministeera Itoophiyaa Abiy Ahmad Joon Mahamaan baga filannoo kana argatan jechuun ergaa baga gammaddanii dursanii gahaniiru. Namoota sagalee kennuuf galmaa'an 669 bahanii filachuu koomishiniin filannoo Gaanaa beeksiseera. Pirezidaantiin ittaanaan biyyattii yeroo sanitti qabxiin ifatti labsamaniin dura bu'aa filannoo akka fudhatan ibsaniiru. Kunis muddama hambisuu fi nagaan akka hin boorofne yaadaniiti jedhan. Qabxii ibsuuf yeroo dheeraa fudhachuun isaa yaaddoo uumee turus pirezidaantiin Gaanaa Naanaa Akuufoo marsaa lamaaf erga filannoo hooggananii booda aangoo irraa bu'aniiru. Marsaa lamaan caalaa immoo bulchuun hin danda'amu biyya san keessatti jechuun maddeen garaagaraa irraa ragaan argame ni agarsiisa. Gaanaa keessatti mormituun injifachuun isaa Afrikaa keessatti seenaa haaraa galmeessa. Kunis baatiiwwan muraasa darban filannoo Afrikaa keessa taasifaman kan Gaanaa filannoo 5ffaa mormituun injifateedha jedhame. Kabajamtoota hordoftoota Qaroo Miidiyaa oduu fi odeeffannoo keenya isin biraan geenyeetiin jirra. Hanga xumuraatti waan nu dhaggeeffattaniif galatooma.